Kiristoos abdii lubbuu keenya ati nu eebbisi yaa abbaa keenya nutis ijoolleen kee oolmaa keessa waamna yaa abbaa jaalalaa kottu gara keenya. Istighfasa Kiristoos abdii lubbuu keenya ati nu eebbisi yaa abbaa keenya nutis ijoolleen kee oolmaa keessa waamna yaa abbaa jaalalaa kottu gara keenya. Tulluu Daawonetti ati kan dhaalatte hamtoonni baay'ataa maal godha maanti kee kennaa ajaa'ibaa kan du'anni kaase qabsoora kee guddaa dhawwaama maqaa kee. Istighfasa Kiristoos abdii lubbuu keenya ati nu eebbisi yaa abbaa keenya nutis ijoolleen kee oolmaa keessa waamna yaa abbaa jaalalaa kottu gara keenya. Iyyaannuuf nuunutoo abbaa gaarii qabna kiristaanummaadhaa kan bu'uura nu tolchan balbala nuuf saaqee akka nun dhiifnetti irraa deddeebinaa nu saama duubatte. Istighfasa Kiristoos abdii lubbuu keenya ati nu eebbisi yaa abbaa keenya nutis ijoolleen kee oolmaa keessa waamna yaa abbaa jaalalaa kottu gara keenya. Kadhaanis milkaa'ee kanaadha abbaa kee suntuura hin qabdu hammeenya kan ta'e qabdaa kennaa addaa laphee qabbaaneessuuf dhummeer maddoo jedhaa gaddaafte qaqqabdu. Istighfasa Kiristoos abdii lubbuu keenya ati nu eebbisi yaa abbaa keenya nutis ijoolleen kee oolmaa keessa waamna yaa abbaa jaalalaa kottu gara keenya. Duumessa yaabbattee yoo deemtu saamirraa